Ashama harka fuunee jaallatamtoonni fi kabajamtoonni maatiin waaqayyoo taataan hundumti keessanuu nagaa jirtu ani nagaa kooti akkasumas immoo wagatti singaa biyya abbaa keenya madaalamaatiin ameen hundum keenya immoo wagatti nugee kan immoo ji'aan nugee nama biyya waggaattis ga'ee waaqayyoon waa taasisuu madaalamaatiin keenya hundum keenya biraayyuu nu dhaabbatu kan biyya keessa jirrus kan biyya ambaa jirrus hundum keenya iyyuu madaalamaatiin waa taasisuu nagaa jirtu yani nagaa kooti akkasumas wanta har'a viidiyoodhaan waraabuuf karana ba'e ji'aadhaa biyyarraa xiqqoo ishee aarii wayii qabnaa turre anis siistariin kan kootis garuu siistariin kan koo asirratti isinitti mul'atu ta'a viidiyoon ishee sababa isaaniitti guyyaa madaalamanii akkana baay'ee tokko aarii turreeyuudhaan mul'achuu jechuudha dhiifama sooranii jalaa Hasan kun siistariin kan koo tana jechuudha ana bira jirtu tana andammoo obboleettii ishee hangafaati jechuudha akkasumas immoo aduu madaalamii kana baay'ee aartee jirti achumaana obboleettii koo uumamutii hin aarini madaalamii hin jira waan hundumaaf iyyuu madaalamii inni abbaan keenya hin jira agajii haadha wanni hundumtuuyyuu hin tastakkaala aariin kunis hin badaa maatiin keenyas kallalanii sissirraan jedhe akkasumas immoo madaalamii galannaa ga'u wanti hundumtuuyyuu sirraa'ee jira wanti siistariin aartees maatiin aaranis sirraa'ee jira sila ta'eefu akkasumas immoo hangama kootiin madaalamii galannaa ga'u ammallee akkanumatti qabbana biyya keenyaas maatii keenyaas hundumaaf iyyuu qabbana yaawusu madaalamii hin jira obboleettii kootis immoo akkuma nama kamiyyuu isheen illee hojjetachuudhaaf biyyaa baatee jirti garuu immoo narraa fageenya jirti ani amma kanan jiraadhu beeruutan jiraadha isheen illee garuu kan jirtu beeruuti akkasumas immoo maatiin isheen bira jirtu isheen hin jenne nu agarsiisuu hin barbaanne garuu maatiin an bira jiru homaa rakkoo hin qabu soosina si geessu obboleettii kee kana bakka isheen jirtu deemii tolu si geessina gaafadhu maatii isheen bira jirtu ani garuu madaamii isheen gaafana hin dide sababa saniifuu homaa rakkoo hin qabu bakka jirtutti nagaa naaf haa taatu madaalamii bira yaanaaf dhaabbatu kan aartes waaqayyo aarii lanaaf haa balleessu kan yaaddes waan yaaddee galma naa gaattu isheen daa'ummaadhaan biyya isheetii baate sila ta'eefu aga har'aanaas ishees immoo hunda takka waliin nurra ga'een jiru immoo kan boruutis yaa rabbii kee jennee waaqayyo keenyatti madaalamii keenyatti gabreelii mi'ee maaramee galgala ganama bu'aa jira haga har'a akka nama kamiiyyuu mataan dhukkubee hin beeku akka nama kamii rakkannee hin beeknu sila ta'eefu madaalamii kanas keenyas yaa ta'u har'allee borullee ati nurra dhaabbadhu nitis xilaa keetiin nutis bakka jiruttis bakka deemuttis jedheen galgalaa galma madaalamiitti bu'aa taabota 44 bu'aa jirra akkasumatti immoo waaqayyo keenya nama bira jira isinis immoo akkasumatti waaqayyo isin biraa yaa dhaabbatu warroon ilmaan kiristaanaa taatanis warroon amantaa biraa hordoftanis waaqayyo isin biraa dhaabbatu hunduma keessaniyyuu waaqayyo isinaatis bakka jirtanitti nagaanaaf ta'aa sinin jechuun jaaladha obboleewwan koo akkasumas hundumti keessanuu warri argitan laayik sheerii gochuudhaan waaqayyo akka ati yaadde galmaa si haa ga'u obboleettii keetis nagaa siif haa taasisu jedhaatu waaqayyo naaf kadhaa akkasumas isaanis waaqayyo sanii kan kadhadhaa nagaa naa ta'a hundi keessaniyyuu naaf galatoomaa sinin jechuun jaaladha obboleewwan koo dammoo daabboo yaa nyaannu sinin hin jenne koottaa yaa nyaannu saadiqii madaalamii warroon ilmaan kiristaanaa taatanis korroon kunillee koottaa yaa nyaannu daabboo sinin jechuun jaaladha obboleewwan koo nagaa naa ta'a hundi keessaniyyuu galatooma na dhaggeeffachuu keessaniif sinin jechuun jaaladha.